irra deebisiitiin isiniim. Jawaar kan baase haqa malee Jawaar kan baase Abiyyi maal miti haqaatu Jawaar baase. Haqni Jawaar baase dhiini Hacaaluu immoo Itoophiyaa raasee jechuudha. Isin galeeni dhiini Hacaaluudha Itoophiyaa kan akkatti raaseeti haqni immoo Jawaar Mohaammed hidhamtoota siyaasaa hunda isaaniitu goyyaase jechuudha. Nuti Abiyyiin galatamuu qaba. Abiyyiin akkamitti gaddeebitanii waan akkanaa yaaddan. Abiyyiin uummata Oromoo gammachiisuuf jecha kan Jawaar baase. Akkasii yaaddan namni yoo akkana yaadu jiraate dogongortanii jirtanii jechuu barbaadeeti. Abiyyiin na gammachiisuuf si gammachiisuuf uummata Oromoo gammachiisuuf miti kan hidhamtoota siyaasaa baase jechuu. Lubbuun itti dhufteeti baase. Gamas deemee gamana deemee achi deemee as deemeeti rakkinni biyya sanii akka Jawaar malee hini kamne beenaan hidhamtoota siyaasaa baase malee Abiyyiin uummata Oromootiif yaadee takkiin uummata Oromoo bu'aa uummata Oromootiif jee osoo hin ta'in sinigaleeni bu'aa biyyattiitiif jeeti kan Jawaar Mohaammed mana hidhaatii baase. Haqaa baase Jawaar Mohaammed. Gamas deemee gamana deemee achi deemee waan godhu dhabe Abiyyiin. Gamas deemee biyyittii kasaaraa keessa seenti. Biyyittii ni caccabte, biyyittii ni daakamte jechuudha. Dubbannee turre kana duraan osoo Jawaar mana hidhaa keessa taa'u Jawaar hiitee sinigala Jawaar hiitee biyyi sun nagaa hin taatu. Yoo nageenya barbaadde karaa nagaatiin gaafanne yoo nageenya barbaadde hidhamtoota siyaasaa gabbaasi jennee turre. Saniifuu nuti gizee dubbannu gizee jennu dhaggeeffataniiti asii yaasan baasaa Jawaar Mohaammed baasaa dhaggeeffataniiti asii yaasan kasaaraan diillituun Itoophiyaa dhufte. Suudaan dhaqe, Duubaay dhaqe, Turkii dhaqe biyya hunda naanneeti Itoophiyaan kasaaraa keessa seente kanaaf bahuu dadhabde. Biyya hunda dikka inni dhayne jiru. Biyya kana kasaaraa biyya tanaa keessaa baasuu dadhabee maal godhe dhumarratti zamtaallee jeeti qawwee uummata beekaadha. Diinni bikka biraatii dhufeeti miti uummatuma isarratti qawwee hidhate. Qaalichi Abiyoot Seexaan jettaniin kuni qawwee hidhate uummata isarratti jechuudha. Uummata isarratti dhukaasee jechuudha. Seenee mootummaan tokko uummata itti bulchuurratti zamtaallee jeeti xuxuu jee marxoo uffatee maarree jee ol seenee jechuudha. Maaliif kana hunda kan godhe biyya tana meeyoon biyya tana biyyi kufaatii biyya tana ta'e biyya tana kufaatii isiin keessa jirtu keessa yoon baasee jee liqii biyyittii qabattee Itoophiyaan liqiidhaan akkana qabamtee jirti. Itoophiyaan liqiidhaan takabbabdee jirti. Achirraan addunyaan itti guyyaachomtee jirti. Abiyyiin biqaasiin deemu achiin deemu hundaan bilooktee jira. Saniifuu akkama godhu eessa haadhaqu torbaan takka dura torbaan lama torbaan sadii booda Jawaar laqqaqna jaanii miidiyaan Itoophiyaa haasawanii gabaasa takka godhaniiti akkasii Jawaar baase waan lubbuun itti jirtu lubbuun itti dhufte jechuudha. Karaa deemuu dhabee eessa akka seenu isaa seeni ganaa bikka Jawaar seene san isaatu seene jechuudha. Nuti qabsoo ganaadha isin galeeni saniifuu kana itti yaadaadha jechuudha. Baay'ee uummanni Oromoo Abiyyiin uummata Oromootiif jee yoomillee ta'u uummata Oromoo gammachiisuuf jee waan godhu takka illee hin jiru jechuudha. Maaliif kana godhe maaliif akkana godhu danda'e Abiyyiin diina Oromooti akkamitti Jawaar baasuu danda'e silaa Jawaaracha keessatti akkaafuu barbaaddani. Jawaaracha keessatti hafeettanii yaaddanii haqaatu Jawaar baasii isiniin jeeba haqa qaba Jawaar haqa qaba namni haqa qabu yoomillee ta'u mana hidhaa keessatti dhukkaa'u ammallee ganaa maaliif osoo yakkamtoota ta'e yakkamtoota godhanii osoo shoror keessaan ta'e shoror keessaa godhanii acha keessatti akkasitti hidhan ganaa itti gaafataman waan godhan hundi opiidiyoon waan goote hundaanuu gana itti gaafatamta. Takkatti dhiiga ilmaan Oromoo gannee qanii dhiiga ilmaan Oromoo akkatti ardii rabbaatanii mana kan gubdan kan zaraftan kan cabsitan kan hattan ganaa hunda itti gaafatam jechuudha. Hunda waan takkatti hunda ganaa itti gaafatamtan jechuudha. Akkanatti wal hin dhiisnu akkanumatti waan uusnu isinitti fakkaatiin ganaa takkatti jechuudha. Waan gootan hundaafuu if qopheessaa waan gootan hundaafuu itti gaafatamtan. Ammas hidhamtoota hafanis akka baastan isiniif himna asumaanillee hunda isaaniitu akka baastan qeerroo hidhamtes hunda isaaniitu akka baastan asumaan hooggantoota abaa'ootillee maaliif keessan maaliif hunda walumaan gadi dhiisin gaafii nuti ta'ee jira qumaara isin deemtan kana nuti isin dura nyaannee jirra jechuudha. Obbidoo isin galeeni qumaara isin deemtaniin kana ummata kara lamatti addaan qooduu kana hin dandeessan jechuudha. Yoomillee isiniif hin mirkanaa'u dhagaa keessan kana sammuu dhagaa keessan Oromoo itti nyaattan ammas deebitanii itti nyaatanii isiniifillee hin mirkanaa'u jechuudha. Cinaa baastanii cinaa kaasuun adda wal qooduu Oromoon takka yoomillee adda wal hin qooddu ammallee ni gaafanna jechuudha. Akka baastan arras borus hidhamtoota abaa'oodha akka baastan asumaan isiniif hima jechuudha. Hundi dhaggeeffattanii hundi keessan saniifuu Oromoonis hundi keessan Feesbuukaanis karaa hundaanitu akka hidhamtu akka nuuf hiikaman dubbachuu qabdan sagalee ta'uu qabdan jechuudha. Isin galeen opiidiyoo yaada keessan kana if keessaa baasa. Waan isin deemtaniif nu galee jira jechuudha.
arras borus karaa qawweeti ilaal wanni hundinuu karaa qawweetiin deemna karaa qawweetiin deebisaa keenya karaa qawweetiin harkana jechuudha waan biraa akkatti asiin qoodu achiin qoodu sun hin jiru jechuudha dhiiga Hacaaluu Hundeessaatiin illee itti gaafatamtan dhiiga Hacaaluu Hundeessaa gannee cabsan illee itti gaafatamtan jechuudha goota dhabnee hin caallisnu goota dhabnee hin usnu qeerroo meeqa qeerroo akkanatti gabbaasanii hiitanii osoo nuti guyyaa jiraa isaa agarree galgala du'aa isaa feesbuuk irratti Amaaneel Wandimuu yoon sobdeen ajaa Amaaneel Wandimuu hidhanii asirratti qawwee gisee fannisan mucaa ani abbaa torbeedha jee ijaanii gisee akka deemu guyyaa nagarre ijaan agarre osoo feesbuuk irratti jiraa namaa guyyaa isa dararan agarre isa ajjeesanis agarre bar kanan gootame dira kana opidiyoon nu godhe nama biraatii miti naalaa bushaklak yaa wasaq numaatu abiyyiina yaada kana laal xiinxalee laalee itti ciiseetiin nufe jechuudha baasaa hidhamtoota abaawoodha baasaa hiika qeerroo mana achi keessatti walii qabdanii keessanis hunda isiitu gabbaasa opiidiyoo akkanatti waliin dhiisnu jechuudha abiyyiin Jawaar isinii baasee jiraani abiyyiin Jawaar akkana dhiifama Jawaar balleessaa maalii qaba shororkeessummaadhaan himatameeti kijibaan himatni rabbanameeti maggaarrajaa jala seentanii itti masakkaruudhaaf waa meeqa godhuudhaaf asiin seentanii achi seentanii isin boolla meeqa qottan boo Oromoo waan opiidiyoon goote namni tokkolleen hin goone jechuudha namni tokkolleen nuti dhaggeeffadhaan kaayyoo gootonni keenya itti hidhaman kaayyoo Hacaaluu Hundeessaa kaayyoo qeerrooleen itti du'an galmaan keenya if duuba hin deeminu kaayyoo irra jirra malee irra jirra if duuba hin deeminu jechuuti gaaffiilee isin gaafannee qabna ganaa gaaffii mirga gaaffii meeqa qabna isin irraa jechuudha ganaa wal isin qixxeessina hundee nachinaa hayi faramee bee dhiifamaan bee oduu akkanaa kana dhiisa oduu akkanaa waan akkanaa kan achumatti dhiisaa jechuudha yaada isin yaaddan waan isin yaaddan cinaa gadhiistanii cinaa maal jechuudha tuffii qabdan isin tuffii baala geewlaa xulxullee xawal waallee abiyoot kaasaa'e xawal waallicha ish baasi adda qooduu hin dandeessan Oromoo gamanaan kaan gamanaan no baasaa hidhamtoota abaawoodha baasaadha amma hiikaa akkasitu isinii malee jechuudha sammalee wanni takka karaan isinii malu hin jiru samtu isinii mala hiikaa baasaa amma hiikaa hunda qeerroolee hiitanii achi keessatti rasaasaa waadaa jirtan kaan tumaa jirtan gabbaastanii ajjeesaa jirtanis hunda isiitu wanni hundinuu nu keessa jira jechuudha hunda baasaa qeerroo achi keessa keessan san namoota kumaatamaan lakkaawaman mana hidhaa keessa keessan waa isiniin godhanii baasaa gati baasaa isinii waan gootan hundaafuu itti gaafatamtan jechuudha hundi keessan salphatu keessan yaa gantuu hunda gantoota ganaa hundi keessan waan gootanii nuti mazaggabnee sammuu keessatti mazgaba waraqaa sanii miti beekee kasammuu asiin mazaggabnee laal asitti waan isin barana uummata Oromoo gootan abiyoot kaasaa xamancha ati faarfamuu barbaaddeeti ilma abbaa gadaa akkasiin jennu yaa ilma barandaa ilma abbaa gadaa Jawaar baasee akkasiin jennu barbaaddeeti Jawaar ka baaste lubbuun si dhufeeti abiyoot kaasaa xamancha naasiif hima lubbuun si dhufee asi qabamtee hudhamtee itti ka Jawaar baaste naala bushaklag eddaan akkan harka siidhoo barbaaddaa uumaa akka faarfamu barbaadde way Jawaar akkamii Jawaar nu baasee abiyyi keenya ilma abbaa gadaa ilma abbaan barandaa ilma abbaa aan dhaggeeffadha abiyyi dhaggeeffadha isin waan isaan daal opiidiyoon yoomillee taatu uummata Oromootiif gammachuus ta'e waan takkallee hin gootu isaan Oromoo boochisuuf Oromoo ejjisiisu malee Oromoo gaddisiisu malee Oromoo bu'aan takka isaan maali aktivistoota Amaaraaf mixirqoo Amaaraaf rifeensa maarree godhanii kara Gondar kara sanuti waa meeqa dabarsinee waa meeqa isin galeemi saniifuu isin galeemi wanni ani isin himu abiyyiin lubbuun itti dhufteeti kan Jawaar baase lubbuun asii qabamte kara deemu dhabee bika seenu dhabee hundinuu block gooteeni jechuu addunyaan abiyyi gisee janaara wayree akkana waan godhu oh my god akkana iyyan jechuu addunyaan guutuutti asiin deemtu abiyyuma jibban asiin deemtu kisaaraan Itoophiyaadhaa kisaaraa jee wanni hundi qaalee wanni hundi jijjiirame ara Jawaara naa xaw addunyaan hundi ara Jawaara naa xaw ara salaamin amta anta ሰውዬ ወዴት ነው ውይ ጀኒ ዱሎኒ ሁndi iyyanii ሰላም አባት ማን ነው ጀዋር መሐመድ ነው የሰላም አባት መሆኑን ስታውቅ ጀዋር መሐመድን አወጣክ
ይሄንን ለሀገሪቷ የወደቀችበትን ችግር መፍታት የሚችለው ጀዋር ስለሆነ ጀዋርን ፈታቀው እንጂ አንተ የሰላም ሆነክ አይደለም። አንተ ሰላምን አስበክ አይደለም ይሄን ያረከው። እኛ እናቀለን አብዮት ካሳይ ጠመንጀ እኛ እናቀለን ከስር እስከ ላይ ነው አንተን መናቀ አንተን መናቀ ከስር እስከ ላይ ነው አንተን መናቀ ከነ ቀበዳው መቶ ኦሮሞዳ ኑቲ አብይን ዋን እኒ ከነ ጎሌፍ ኡመተ ገመቺሱ ፊሚት ከነ አከ ቤተኒ ፊ ኡመተ ዋን ጥቂሾ ተካል ጊዜ ነምኒ ባይ ወይ ገኒ ፊደን ዋን ከናት ለዳባ ሽራ ያደሙ ጅሩ ማሊፍ ጭና ገዲሰኒ ጭና ኢሰን ኡመተ ጅዱቲ ማል ፊዱ ዲመን ዋን ከነ ሜ ላላ ኡመተ ከኛ አደበነዳት ጀበነዳቲ ዋላላ ጊዜ ላልተን አብይን ኡመተ ኦሮሞ ላፍ ያዴቲ ምቲ ሲኒጀት እንጭ አብይ ማል ከነ መኸሌኑ ቀላጅ ከሌኑ ቆሉ ጅሩ አረስ ቆሉ ጅሩ እቹ ሲኒገለ ወኒ ሃሮዊ ተከለንጁ ወኒ ሃሮዊ ተከለኑ ማምኒ ጀዋር ካምፓሲ ሀቅ ከነ ቤታ ሰኒፉ ነጊያን ቱራ ጅራዳ ወሊቲ شير كودا عندي كيسنو بغنا جي عندفتن جرا جفتو أكم جفتن نقفدني دقيقة يفهم مغا دقيقة صدوما نوبسانا دقيقة صدوما نيجا لاجتين ديلا كنا توري بيزي وانين تيفساني في دقيقة صدوما بودني دوكا جيتين ساعة سدي مو أفرتاي لفي وانتين تولي في يفهم نسينغا فدا يچو عندي كيسنو أكا شير كوتن بغنا جي عندفتن هندافو عشمار كفوني كم جرتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيا كمچو راحفتني كمچو كم جتي جرا هنا جرا الحمد لله أنا خروان بفيت الدورة ونين جتشو بربادي هدمتوني سياسة ربو سانتي كمني جرا هدو كمدي تنجرا أنا اللي نكخيتي ومن يورم هندي جمدي جرا بقى جمدان رديبسي بقى جمدان جرا رديبسي إتيان سودان مو وانت كاديم جرا فيسبوك كان الرس جوار فرمي به جوار كان فرمي به يفهمان بهاني مال وان جام جرا أنا وانا كوني جوار بدي بلي دوانيس جوار يكما تهتي تكيه دمتوني سياسة أورمو يكما تاني تميتي يكما تاني تميت أكن مت خان هدمن أوسو بدي تكمله هدمني متي يكما تاني تميت خان هدمن جتشو إتيان سودان مو وروني أسرع باتني أبي وانت كوان سرتي بيوكو كبدو أورومونيس تي دينيس تي واني بيوكو كبو جوار كمباسي حق خان أرد يبسيتي نسنيم جوار كمباسي حق أمالي جوار كمباسي أبي مالماني مت حق آتو جوار باسي حقني جوار باسي إيني هاجعلو مو إتوبيا راسي يجو إسني قاليني إيني هاجعلو إتوبيا تان أكتر راسي دي حقني مو جوار مامتي أمتو سياسة هندا إساني تبويا أسي يجو نوتي أبيين قالتهم مقابا أبيين أكمي تقدي بتاني وأنا كنا يادن أبيين أمة أورومو جمتشي سوجيتي كان جوار باسي أكاسي يادن نمني يوخا كنا يادو جراتي تغنغورتاني جرتاني يتشو برباديتي أبيين نجمتشي سوف سيجمتشي سوف أمة أورومو جمتشي سوف ميت كان كان يدمتو تسياسة باسي تجو لبوني تلفتي باسي جمس ديمي جمنا ديمي أتش ديمي أس ديمي دي راكيني بياساني أكا جوار ملي هني كمني بيناني هدمتو تسياسة باسي ملي أبيين أمة أوروموتيف يادي تكين أمة أورومو بوا أمة أوروموتيف جي وصون تاين سينيغاليني بوا بيجتي تيف جيت كان جوار محمد من هداتي باسي حق باسي جوار محمد جمس ديمي جمنا ديمي أتش ديمي وان قدودا بأبيين جمس ديمي بيجتي كسارة قيسة سيد بيجتي نيشتشت بيجتي نداكم تيجو تبني تورخانة دوان أصو جوار من هداتي ستاو جوار هيتي سنيجالا جوار هيتي بيجيسون نجيه هنتاتو يونا جينيا بربادي خرانا جاتين غافني يونا جينيا بربادي كده متو سياسة جبا سيجني تورين سنيفو نتجزي دبنو جزي جنو أجي فتاني تي أسياسا باسا جوار محمد باسا أجي فتاني تي أسياسا كساران دلتو إثيوبيا دفتي سودان لك دبي لك تركيا لك بيجون دنانيتي إثيوبيا كسارا خيسة سنتي خنا بودا دبدي بيجون دبكاني تينيجو بيجون كسارا بيجانا كيسا باسو دبي مال غودي دومرتي زم تالو جيتي قوي امتا بيخاغا ديني بكبراتي الفيتين كده امتو ما يسرتي قوي هداتي قالتشي ابيوت سيطاني جتني كوني قوي هداتي امتا يسرتي جچو امتا يسرتي نوكاسيچو سيني موتومان تكو امتا يتيبل شرتي زم تالو جيتي
xuxuxuu jee marxoo uffatee maarree jee ol seene jechuudha. Maaliif kana hunda kan godhe biyya tana miliyoon biyya tana biyyi kufaatii biyya tana biyya tana kufaatii isiin keessa jirtu keessa yoon baasee jee liqii biyyitii qabattee Itoophiyaan liqiidhaan akkana qabamtee jirti. Itoophiyaan liqiidhaan takka babdee jirti. Achirraan addunyaan itti guyyaachomtee jirti. Abiyyiin biqaasiin deemu achiin deemu hundaan bilook ta'ee jira. Saniifuu akka maa godhu eessa haa dhaqu torbaan takka dura torbaan lama torbaan sadii booda Jawaar laqqaqna jaanii miidiyaan Itoophiyaa haasawanii gabaasa godhanii gabaasa takka godhaniiti akkasii Jawaar baase waan lubbuun itti jirtu lubbuun itti dhufte jechuudha karaa deemuu dhabee eessa akka seenu isaa seene ganaa bikka Jawaar seene san isaatu seene jechuudha nuti qabsoo ganaadha isin galeeni saniifuu kana itti yaadaadha jechuudha baay'ee uummanni Oromoo Abiyyiin uummata Oromootiif jee yoomillee ta'u uummata Oromoo gammachiisuuf jee waan godhu takka illee hin jiru jechuudha maaliif kana godhe maaliif akkana godhu danda'e Abiyyiin diina Oromoota akkamitti Jawaar baasuu danda'e silaa Jawaaracha keessatti akkaafuu barbaaddani Jawaaracha keessatti hafeetanii yaaddanii haqaatu Jawaar baasii isin jeeba haqa qaba Jawaar haqa qaba namni haqa qabu yoomillee ta'u mana hidhaa keessatti dhukkaa'u ammallee ganaa maaliif osoo yakkamtoota hin ta'in yakkamtoota godhanii osoo shororkeessaa hin ta'in shororkeessaa godhanii achi keessatti akkasitti hidhan ganaa itti gaafataman waan godhan hundi OPDO'n waan goote hundaanuu gana itti gaafatamta takka takkatti dhiiga ilmaan Oromoo ganna hixanii dhiiga ilmaan Oromoo akkatti ardiirra baatanii mana kan gubdan kana zaraftan kan cabsitan kan hattan ganaa hunda itti gaafatam jechuudha hunda waan takka takkatti hunda ganaa itti gaafatamtan jechuudha akkanatti wal hin dhiisnu akkanumatti waan uusnu isinitti fakkaatiin ganaa takka takkatti jechuudha waan gootan hundaafuu if qopheessaa waan gootan hundaafuu itti gaafatamtan ammas hidhamtoota hafanis akka baastan isiniif himna asumaanillee hunda isaaniitu akka baastan qeerroo hidhamtes hunda isaaniitu akka baastan asumaan hoggantoota abaa'ootillee maaliif keessan maaliif hunda walumaan gadi dhiisin gaaffii nutti ta'ee jira qumaara isin deemtan kana nuti isin dura nyaannee jira jechuudha OPDO isin galeeni qumaara isin deemtanii kana ummata kara lamatti abdaan qoduu kana hin dandeessan jechuudha yoomillee isiniif hin mirkanaa'u dhagaa keessan kana sammuu dhagaa keessan Oromoo itti nyaattan ammas deebitanii itti nyaachuuf itti nyaatanii isiniifillee hin mirkanaa'u jechuudha cinaa baastanii cinaa kaasuun adda wal qoodu Oromoon takka yoomillee adda wal hin qoodu ammallee ni gaafanna jechuudha akka baastan arras borus hidhamtoota abaa'oodha akka baastan asumaan isiniifuma jechuudha hundi dhaggeeffattanii hundi keessan saniifuu Oromoonis hundi keessan Facebookaanis karaa hundaanitu akka hidhamtu akka nuuf hiikaman dubbachuu qabdan sagalee ta'uu qabdan jechuudha. Isin galeen OPDO yaada keessan kana if keessaa baasa. Waan isin deemtaniif nu galee jira jechuudha. Arras borus karaa qawweetti ilaal wanni hundinuu. Karaa qawweetiin deemna. Karaa qawweetiin deebisaan keenya karaa qawweetiin harkanna jechuudha. Waan biraa akkatti asiin qoodu achiin qoodu sun hin jiru jechuudha. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaatiin illee itti gaafatamtan. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa gannee caalsan illee itti gaafatamtan jechuudha. Goota dhabnee hin caallisnu. Goota dhabnee hin usnu. Qeerroo meeqa qeerroo akkanatti gabbaasanii hiitanii osoo nuti guyyaa jiraa isaa agarree galgala du'aa isaa Feesbuukuma irratti Amaaneel Wandimuu yoon sobdeen ajaa. Amaaneel Wandimuu hidhanii asirratti qawwee gisee fannisan. Mucaa ani abbaa torbeedha jee ijaanii ni gizee akka deemu guyyaa nagarre ijaan agarre osoo Facebook irratti jiraa namaa guyyaa isa dararan agarre isa ajjeesanis agarre bara kanan gootame dira kana OPDO nu godhe nama biraatii miti naalaa buchaklak yaa wasaq numaatu Abiyyiina yaada kana laal xiinxalee laalee itti ciisee nu fe'echu baasaa hidhamtoota abaa'oodha baasaa hiika qeerroo mana achi keessatti walii qabdanii keessanis hunda isiitu gabbaasa OPDO akkanatti waliin dhiisnu jechuudha Abiyyiin Jawaar isinii baasee jiraani Abiyyiin Jawaar akkanaani Jawaar akkana dhiifama Jawaar balleessaa maalii qaba shororkeessummaadhaan himatameeti kijibaan himatni irra banameeti maggaarrajaa jala seentanii itti masakkaruudhaaf waa meeqa godhuudhaaf asin seentanii achi seentanii isin boolla meeqa qottan boo Oromoo waan OPDO goote namni tokko illee hin goone jechuudha. Namni tokko illee nuti dhaggeeffadhaa kaayyoo gootonni keenya itti hidhaman kaayyoo Hacaaluu Hundeessaa kaayyoo qeerrooleen itti du'an galmaan keenya if duuba hin deeminu kaayyoo irra jirra malee irra jirra if duuba hin deeminu jechuuti gaaffiilee isin gaafannee qabna ganaa gaaffii mirga gaaffii meeqa qabna isin irraa jechuudha. Ganaa wal isin qixxeessina hundeen achinnaa hayi faramee bee dhiifamaan bee oduu akkanaa kana dhiisa oduu akkanaa waan akkanaa kana
achumatti dhiisaa jechuudha. Yaada isin yaaddan waan isin yaaddan cinaa gadhiisanii cinaa maal jechuudha tuffii qabdan isin tuffii baala geewlaa xulxullee xawal waallee abiyoot kaasaa'e xawal waallicha ish baasi adda qooduu hin dandeessan oromoo gamanaan kaan gamanaan no baasaa hidhamtoota abaawoodha baasaadha hamma hiikaa akkasitu isinii malee jechuudha sammalee wanni takka karaan isinii malu hin jiru santu isinii mala hiikaa baasaa amma hiikaa hunda qeerroolee hiitanii achi keessatti rasaasaa waadaa jirtan kaan tumaa jirtan gabbaastanii ajjeesaa jirtanis hunda isiitu wanni hundinuu nu keessa jira jechuudha hunda baasaa qeerroo achi keessa keessan san namoota kumaatamaan lakkaa'uman mana hidhaa keessa keessan waa isiniin godhanii baasaa gati. Baasaa isinii waan gootan hundaafuu itti gaafatamtan jechuudha. Hundi keessan salphatu teessan yaa gantuu hunda gantoota ganaa hundi keessan waan gootanii nuti mazaggabnee sammuu keessatti mazgaba waraqaa sanii miti beekee kasammuu mazaggabnee laal asitti waan isin barana uummata Oromoo gootan. Abiyoot kaasaa xamanja ati faarfamuu barbaaddeeti. Ilma abbaa gadaa akkasiin jennu yaa ilma barandaa. Ilma abbaa gadaa Jawaar baasee akkasiin jennu barbaaddeeti. Jawaar ka baastee lubbuun si dhufeeti. Lubbuun si dhufeeti abiyoot kaasaa xamanjanaa si hima. Lubbuun si dhufee asii qabamtee hudhamteeti ka Jawaar baastee naadha bushaak laag. Eddaan akkan harka siidhoo barbaaddaa uumaa akka faarfamuu barbaadde way Jawaar akkamii Jawaar nu baasee abiyyi keenya ilma abbaa gadaa ilma abbaan barandaa ilma abbaa aan dhageeffadha abiyyi dhageeffadha isin waan isaan laal opiidiyoon yoomillee taatu uummata Oromootiif gammachuus ta'e waan takkallee hin gootu isaan Oromoo bochisuuf Oromoo ejjisiisu malee Oromoo gaddisiisu malee Oromoo bu'aan takka isaan maali aktivistoota Amaaraaf mixirqoo Amaaraaf rifeensa maarree godhanii kara Gondar kara santi waa meeqa dabarsinee waa meeqa isin galeemi saniifuu isin galeemi wanni naan isin himu abiyyiin lubbuun itti dhufteeti kan Jawaar baase lubbuun asii qabamte kara deemu dhabee bika seenu dhabee hundinuu blook gooteeni jechuu addunyaan abiyyi gisee janaara wayree akka waan godhu oh my god akkana ijjan jechuu addunyaan guututti asiin deemtu abiyyuma jibban asiin deemtu kisaaraan Itoophiyaadha kisaaraa je wanni hundi qaalee wanni hundi jijjiirame ara Jawaar naawxaw addunyaan hundi ara Jawaar naawxaw ara salaamin amta anta ሰውዬ ወዴት ነው ውይ ጀኒ ዱሎኒ ሁndi ijjanii ሰላም አባት ማን ነው ጀዋር መሐመድ ነው የሰላም አባት መሆኑን ስታውቅ ጀዋር መሐመድን አወጣክ ይሄንን ሀገሪቷ የወደቀችበትን ችግር መፍታት የሚችለው ጀዋር ስለሆነ ጀዋርን ፈታከው እንጂ አንተ የሰላም ሆነ አይደለም አንተ ሰላምን አስበክ አይደለም ይሄን ያረከው እኛ እናቀለን አብዮት ካሳይ ጠመንጀ እኛ እናቀለን ከስር እስከ ላይ ነው አንተን መናቀ አንተን መናቀ ከስር እስከ ላይ ነው አንተን መናቀ ከነቀበዳው መቶ ኦሮሞዳ ኑቲ አብይን ዋን እኔ ከነጎሬፍ ummata gammachiisuuf miti kana akka beetaniif ummata waan xiqqishoo takkaan gisee namni baay'ee wii janii fiidan waan akkanaatti illee dhaaba shira yaadamu jiru maaliif cinaa gadhiisanii cinaa dhiisan ummata gidduutti maal fiduu deeman waan akkana mee laala ummata keenya adda jabanadhaati waa laalaa gisee laaltan abiyyiin ummata oromoodhaaf yaadeetiin tiisin jeetiin jira abiyyi maal kan makalee nu qalaa jira kalee nu qalu jiru arras nu qalu jiru jechuudha sinigalee wanni haarawii takka illee jiru wanni haarawii takka illee nu mamne Jawaar kan baasi haqa kana beekaa sanifu nagiyan tura jiraadha walitti deebi Share godhaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan jirtu akkam jirtan qabdanii daqiiqaa dhiifama gaa daqiiqaa 30 na obsaadha daqiiqaa 30 ni eegaadha jetiin dila kana ture biizii waan hin deebisanii fi daqiiqaa 30 boodanii dhufa jetiin sa'a 3 moo 4 taa'ee dhufe waan natti hin tollee fi dhiifama isin gaafadha jechuudha hundi keessanuu akka share gootan baga nagaan dhuftan hundaafuu ashama harka fuunee kam jirtan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nagaa gammachurraa haftanii gammachuun akkam jettii jarra hono hundirra alhamdulillah
እና خروان في تندورة ونين جتشو بربادي هدمتوني سياسة أبو سانتي كمان نجرا هدو جمدي تنجرا عن اللي نكخيتي أو من يورمو هندي جمدي جرا بقى جمدان ردي بسي بقى جمدان جرا ردي بسي إتيان سؤال مو وان تكاديم جرا فيسبوك كان رس جوار فرمي به جوار كان فرمي به يفما بهاني مال وان جام جرا أنا wanni kuni juwaar badii balle duraanis juwaar yakkamaa ta'eeti takkii hidhamtoonni